guyyaan filannoo marsaa tokkoffaatiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Guyyaan har'aadhaa, guyyaan addaatii, guyyaan gammachuutii, guyyaan tokkummaatii. Akkuma beekamu asitti argamuun keenya filannoo marsaa torbaffaadhaatiin sababachiifachuuf. Argamni har'aa keenya inni guddaan kan agarsiisu ummata jijjiirama abbaa jijjiirama kanaadhaa ta'uu isaadhaa kan nu agarsiiftanidha. Kabaja guddatti isinii malaa jecha bara kana keessatti filannoo marsaa torbaffaadhaa qabannee akka miseensa paartii keenyatti dhugaa dhihaan hojiiwwan guguddoo bu'aalee guguddoo lakkaa'amuu danda'an akka biyyatti akka naannottii fi akka godina keenyatti yeroo itti galmeessinee fi hojiiwwan guddoo harkatti qabannee haasa'uu dandeenyu qabanneeti kan filannoo kana irratti dhihaataa jiru. Imaanaa isinitti kennitanii fi karoorsineen har'a irratti garuu isinii wajjin taanee hojii hojjenneen bara shankara keessatti bu'aalee akka biyyattii miti akka addunyaatti beekamtii argachuu dandeenyee jiru. Asitti isin waamnu nuyi qofti dubbannee odoo hin taane isinilleen yoo carraa argatanii har'aaf yaada kaasuu dhabdan gaafiiwwan guguddoo akka qabdan yaaddannee beeknee fuulduraaf kan waliin mari'annee waliin deemnu odoo ta'uu imaanaa guddaa bara shaniif nutti kennuudhaaf akka tahe hubannee imaanaa keessan amanamummaan isinirraa fudhatu isaadhaa mirkaneessuu barbaanna jechaadha. Baroota shanan dhufu keessatti yoo nu filattan hin jennu maaliif jennaan isin jijjiirama kanaaf abbaa waan taataniif paartii kanaaf abbaa waan taataniif isin keessaa paartii dhalate waan ta'eef paartima keessa waan ta'eef filadhaa kan jedhamu nama shakkirraa qabaniif waan ta'eef ni filadhaa isiniin hin jennu asitti argamuu keessanii deeggarsa keessaniin mirkaneessitanii jirtanii kanaaf guddaa galatoomaa jechuudha barbaannaa. Fuulduraaf filannoo keenya filannoo caamsaa 24 godhamu filannoo keenya haala nageenyatiin akka xumuramu filannoon keenya dimokiraasaa ta'ee akka xumuramu amanamummaadhaan akka xumuramu nu hundinuu gahee guddaa qabna waan ta'eef kana bahachuun ergaa isinii dabarsuu barbaanna. Bakka waan sirreessuu qabnu nutti himuudhaan nu gorsuudhaan ijoollee teessan waan taaneef kana qabattanii fuulduraaf nu maddii dhaabbattanii museeyuma jalqabne kan akka itti fufsiin ergaa koo dabarsuudhaan barbaada. Ya